Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii anis nagaa guutuun qaba nagaan bira jiru simbiras akka jiru abdiin qaba. Egaa ka har'a viidiyoo baay'ee gaarii ta'ee fi yeroo baay'ee koomentii jalatti nagaafachaa jirturtan qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Inni sunillee obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa haga dhuma. Warri bittanii jirtanis warri ganaa mooyyuu axirii haxirtanii ganaa osoo hin xumurin waggaa xumurame ni galchina karra kana jettanii eeggachaa jirtanis deebii guutuu argattan jedheen abdii qaba. Gamanumaan immooyyuu jalqaba gubbaarratti ishii teebilii tana kan nyaataa tana baay'ee bareeddi. Ishii warri jaalattanis gamanumaan laayikii godhaa warri immoo hojjisiifachuu barbaadan kunis nu bira hin jira jechuufan jechuudha. Kara mata duree koo har'aa qabadhee dhufeen suuraa isaa ilaalaa viidiyoo kana haga dhuma. Ilaalaa isiniin jedhaa warri chaayinaala keenya faarawaa taatanii waggaa raattan immoo sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an gamanumaan affeerraa kooti warri nu faanaan turtii gootan hedduu tokko galatooma. Isiniin jecha egaa ka yaada soo qabaattan wanta qabdas saanduqa koomentii keenya jalatti nu barreessaa. Yeroo baay'ee waa'ee kan tarbarri nagaafachaa turtan jechuudha yookaan karra cufaa alaa nagaafachaa turtanii meeqadhaan galaa gatiin isaa meeqaa haala maaliitu jira isarratti viidiyoo nu hojjedhu naan jettanii yeroo baay'ee nagaafachaa turtanii anis immoo haala isaa hagam mijeessutti koomentii keessan arguu dhabeetii miti yeroo kamuu koomentii nama kamiituyyuu nan laalaa koomentii dubbisuu nan jaaladha. Isiniin jedheetoo jira deebii nama deebisuu nan jaaladha jedheen jira. Kanaafuyyuu deebii keessan yeroon isaa turullee qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Isiniin jechuun jaaladha innillee waa'ee cufanaa karra. Ijoolleen baay'een nagaafattanii turtanii gamanumaan immooyyuu warroonni haxirii qorqorroo kaaree 200 meeqaan haxiramaa maal naan jettanii turtanillee inni ogeessa wajjin osoo mari'attanii baay'ee gaariidha. Gaafa ogeessi mattaru bakki manaa irraa hafaa bakki kushiinaa irraa hafaa bakki isa itti iddootti qulqullaanii irraa muramee hafaa kanaan akka annexireetti haxiramuu dhabuu danda'a. Iddoon kiyyaa yookaan guddaa ta'ee yookaan keessan manni guddaa ta'uu danda'a hin beekamu. Waan akkanaa kana ogeessa wajjin osoo mari'attanii gaariidha isiniin jechuu jaaladha. Amma ani kana irraa dubbachuu barbaadu waa'ee cufanaa karraatidha. Cufanaan karraa warroonni ni hojjisiifannaa battarsiifannee haga kana halluu kanaan barbaanna jettan waggaa jiraattan asirraa iskiriinshut gootanii natti ergitanii isinii gaafachuu nan danda'a ni hojjisiisna nu bira meeshaan kun hin jira isiniin jechuufan. Akka sabiraayizii godhee kara keessan dhufeetoo jira. Maaliif turee jira jechuudha ijoollee yeroo baay'ee ayyuu cufanaa karraati irratti nu hojjedhu karra hin barbaanna kan tarbarriin meeqadha gatii isaa wajjin nu hojjedhu yookaan nu qabadhu kootu yeroo baay'ee akkas naan jechaa turtan garuu wanna hundaa haalli hoo mijaatiin viidiyoo hojjechuu qofa osoo hin ta'in eessattan argadhaa karamittan argadhaa feesisuudhaafoo iddoon naa mijataadha kan jedhu hundaayyuu hagan qowadhee irra gahuttan isin jalaa ture warroonni na eeganii dadhabdanillee ijaaf qalbii keessan irraa na hambisaa lapheen keessan natti hin cabinii isiniin jechuun jaaladha. Har'a kunoo gaafii keessan turus oolus qabadheen isinii dhufeetoo jira ni hojjisiisna. Warroonni bakka feetanitti feesifachuu barbaadanillee halluu filattan itti marattanii gatii isaatii fi meetira meeqa akka barbaadan isiniif goonaa isiniin jechuun jaaladha. Goonaa kana kaa natti marteetoo jirti. Isinitti torteertilleedha baay'isawwee asumaan jechi kiyya kun isinitti tolee jira ijoollee baay'ee waa'ee kan tarbarrii asumarrattan dhaaba. Haga kan hoggaan dubbadde keessan naa barreessa gatii isaa gochuu dandeessan gatii isaa dhuftanii halluu filattanii meetira filattanii gatii isaa isinitti himna isiniin jechuun jaaladha. Bilbilli kiyya duwwaa 945 82 67 45dha irraan deebi'aa duwwaa 945 82 67 45 nu dubbisuu dandeessanii waasaappiin isaa 24 banaadha iimoon isaa 24 banaadha. Isiniin jechuun jaaladha bilbiluu rammoo sagalee osoo teechiftanii baay'ee irratti walii galla konneekshiniin dhabamuu danda'a isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaan kara teechoowwaniitillee hoggaan isin fide ta'ee egaa ka waa'ee teechoo isa yookaan isa irratti nyaatanidha. Teechoo jechuun yeroo baay'ee isa sufraa jarri jettuun san yookaan nuti immoo mabiyaa yookaan xarabbeezaa nyaataa jennuun san jechuudha. Qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Egaa ka yeroo baay'ee suuraa hoggaa qabadheetoo dhufu mana keessa wajjin hin deemuu qaba. Mana keessan hoggaan jedhu iddoon mana keessanii murteessan amma fakkeenyaaf mana kana
osoo maatiidhaa hojjisiistanii baay'ee gaariidha. Xarapheezaan kunii fi teechoon kun yeroo baay'ee rarra'ee ni taa'uu hin rakkatu warri baadiyyaa jechuudha. Amma teechoon kun isa mana keessatti baadiyyaatti isa mukarraa xarabanii hojjetan san akka haala saniititti duddallee isaaniifis hin qabaa. Warri maatii baadiyyaa qabdan kana hoon jedhu immoo dirqamaa osoo hin ta'in mana keessan laaltanii akka mana keessan hin miinetti akka jireenya keessan hin miinetti maatii keessan osoo hojjisiistanii teechoon kun baay'ee tokko gaariidha. Tokko gabaabadha yoo yaadattan ta'e baadiyyaa keessatti isa maal jedhama xaawulaa fa'aa xarabanii lukatti godhanii tolchassan haala saniin isaaniif ni ta'a jechuuf kun immoo duddallee hin qabaa asiin hirkannoo qabaa nama 4 nama 5 wal cinaa teechise jechuudha. Mana sargiitti hoggaa argitan ta'e bakka baay'eetti manaayyuu mana jireenyaa keessatti baadiyyaa keessatti hin jiraa gaammaa dirasii teechosuun isarra baay'ee fooyya'aadha. Teechoon kun yoo dandeettii qabaattan maatii keessan yoo gammachiistan baay'ee tokko gaariidha. Warroonni haadha abbaa baadiyyaa keessaa qabdan kuuwwan dirqamaa miti kaa isa guddaa akka dirqamaatitti ilaallu haadhaaf abbaadha isiniin jechuun jaaladha. Kana teechoon kiyya asirratti goolabee jira. Amma immoo karaa soofatitti darbe. Soofaa yeroo baay'ee anillee yeroo darbee wanni karaa miidiyaa ijoolleen natti ergite irratti hojjedheen ture. Orjinaalli hin jiru kuni kophii biyya Arabaatii jettanillee jira. Diizaayiniin already isin akka biyya Arabaatti hojjisiifatan rakkoo tokko hin qabu. Meeshaaleen garuu kan biyya Arabaatii miti kan biyya keessatiidha. Eenyumtuu deebee achii fe'ee fidee asitti hojjetu. Kan biyya ofii keessa jiruun hojjetama. Garuu diizaayiniin rakkoo tokko hin qabu. Filannoo keessan irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen haga ijoollee 3 soofaawwan miidiyaa irraa kan biyya alaa ta'e shoot godhanii hojjetamee bahuu fi gahee hin jira jechuudha. Tokko kan wanni isaa hojjetamaa jiru hin jira. Kan uffanni isaa bitamee taa'ee hojjetamaa jiru hin jira. Gaafa bahee simbiroo waanan gahaa erguunuyyuu naqu jechuudha. Kanaafuyyuu hojjisiifachuu ni dandeessan diizaayinii filattanii jechuudha. Bakka barbaaddanii dirqama isan ani gallakkisu qofa osoo hin ta'in miidiyaa irra illee iskiriinshoot godhanii haala kanaan nu hojjetamuu jettan haala isin barbaaddaniin halluu isin barbaaddanii isin hojjetamuu hin danda'a. Kanaafan soofas keessa qabadhee dhufee yeroo darbee haga ijoollee 3 waan akkasii miidiyaa biraatirraa yookaan miidiyaa biyyoota biraatirraa iskiriinshoot godhanii erganii haala kanaan nu hojjetamu jedhanii xalabatanii yookaan order godhatanii tuyyuu jira jechuudha. Isinis haala saniin hin sodaatina isiniin jechuufan kuni kan biyya Arabaatidha. Nuyi orjinaala barbaannaa kan isaanii orjinaalaa miti warroonni jettan waan jiruuf orjinaala ni hojjetama isin garuu diizaayinii jaalannaan isiniin jedha.